Yaa'in ariifachiisaa kudha afuraffaa bara hojii shanaffaa waggaa saglaffaa mana marii aanaa Fadis guyyaa irraa gaggeeffamaa ooleera. Godina Harargee Bahaa aanaa Fadisitti yaa'ii ariifachiisaa kudha afuraffaa bara hojii shanaffaa waggaa saglaffaa mana marii aanaa Fadis fiixee bajataa bara 2015 dhiyaate mirkaneessuun labsee jira. Bara bajataa haaraa kanatti haala qabatamaa aanichi keessa jiru gaaffii uummataa bifa giddu galeessa godhateen manni marii aanaa Fadis yaa'ii ariifachiisaa taasiseen ilaaleera. Haaluma kanaan guyyaa har'aan tanaa qabxiiwwan ajandaa marii qaboo yaa'ii yeroo dabree mirkaneessuu karoora waggaa bara 2015 mirkaneessuu akkasumas fiixee bajataa bara 2015 ilaaluun labsuu muudama kaabinee haaraa muudamanii fi muudama miseensa koree dhaabbii haaraa mana marii beeksisuu irratti xiyyeeffateen ilaalaa ooleera. Yaa'ichi faaruu alaabaa Oromoo faarfachuun kan baname yommuu ta'u mariin eebba abbootii amantaa fi abbootii gadaatiin akka banamu ta'eera. Bara bajataa bara 2014 dabarsine keessatti bu'aawwan raawwii hojii baay'ee kan waliin ilaalaa turre ta'us injifannoowwan garaagaraa akka galmeessinuuf nu ga'eera. Barri bajataa 2014 kan dabarsine keessatti rakkoowwan nageenyaa akka biyyoolessaatii fi akka aanaatti keessa dabarree dhufne qolannee injifannoo olaanaa galmeeffamaa ture. Yaa'ii yeroo dabree irratti ilaaluun kan waliin dabarsaa turre jechuun haasaa baniinsaa taasisuun mariin yaa'ichaa akka banamu kan taasisan itti gaafatamaa fi yaa'ii aanaa Fadis kabajamoo obbo Baashaa Aleeti. Mana marii aanaa Gayyaa yaa'ii ariifachiisaa mana marii aanaa Gayyaa kana waamichasaa kabajanii asitti argamuu keessaniif ulfinaa fi gammachuun itti dhagahame asumaan ibsuun barbaada. Aanaa dhufuu jira. Akkuma beekamu yaa'ii kanaan dura darbetti raawwii hojiilee adda addaa keessa bara 2014 akkuma dabretti injifannoon barri injifannoo guddaa fi bu'a qabeessi itti galmeesses bara 2014 ta'uusaa yaa'ii darbe irratti sirriitti kan laalle ta'uusaa ni beekama. Kanaaf haaluma kanaan qormaatiilee kanaan dura nu qonnamaa turan juntaa hojjetuun qabatee injifannoo guddaas galmeessaa alatti turee fi hojiilee misoomaa gara mootummaatiin bu'uuraalee misoomaatiin hojjetuun qabatee bu'aan gurguddaan kan galmaa'aa ture ta'uusaa yaa'ii darbe irratti akkuma qorachaa turre bara kanas hojii bara 2015 karoora isaatii fi akkasumas fiixee bajataa bara 2015 irratti miseensi mana marii kun sirriitti mari'atee akka mirkaneessu asumaan afeeraa yaa'iin keenya ifatti banamuusaa asumaan ibsaa galatooma isin jechuun barbaada. Akkaatuma ta'een ajandaan mana marichaaf kabajamoo fi yaa'ii aanaa Fadis kabajamoo obbo Baashaa Aleetiin mana mariitiif akka dhiyaatu ergatee boodam kallattumaan karoora waggaa bara bajataa 2015 gaaffii bulchiinsa gaarii fi rakkoo hawaasa uummata aanaa Fadis ni fura jedhamee eegamu itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa aanaa Fadis kabajamoo obbo Zalaalam Kabbadaan akka dhiyaatu ta'eera. Karoorri dhiyaate rakkoo hawaasa diinagdee uummata giddugala kan godhatee fi akkuma bara dabree rakkoo bishaan dhugaatii aanichaa furuuf hojjetame bara kanas haala adda ta'een rakkoo bishaan dhugaatii fi daandii yeroo baay'eef gaaffii bulchiinsa gaarii ta'aa ture kan hanga tokko furuuf karoorfame ta'uu karoora dhiyaate irraa hubachuun danda'ameera. Haaluma kanaan fiixeen bajata bara 2015 ramaddii isaa waliin kabajamoo mana marii kanaaf itti gaafatamaa waajjira maallaqa aanaa Fadis kabajamoo obbo Hassan Shaafiitiin kan dhiyaate yommuu ta'u fiixeen bajata dhiyaate birrii miiliyoona 253 fi 866 fi 868 yommuu ta'u iftoomina bajataatiif ramaddiin akka waliigalaatti mindaa hojjettoota mootummaatiif birrii miiliyoona 191 fi 800 12 fi qarshii 36 akkasuma hojii gaggeessituuf birrii miiliyoona 26 fi 692 fi 405 bajata kaapitaalaa birrii miiliyoona 18 fi 182 fi 900 fi 1043 fi 68 bajata of eeggannoo birrii miiliyoona 3 fi 956 fi 208 bajata galii keessaa birrii miiliyoona 9 fi 937 fi 925 bajata galii mana qopheessaa birrii miiliyoona 3 fi 173 fi 926 ta'u fiixee bajataa irraa ramaddiin taasifame miseensa mana marii kanaaf akka dhiyaatu ta'eera. Ramaddii bajata fiixee bajata 2015 dhiyaate irratti karoora 2015 dhiyaate waliin miseensi mana marichaa yaadaa fi gaaffii qaban kaasaniiru. Karoorri hafteen qaba. Bareedaadha. Appreciating godha. Asirratti gaaffii nan qabu maali? Karoora keessatti waggaadhaan wanni nuti dalagu jirru biqiltuu dhaabuudha. Magariisa uwwisuudha dachii lafa keenya. Garuu waan kanarratti magariisa uwwisuu irratti akka waajjira qonnaatti wanni kun hojii siyaasaa nutti ta'aa deemu jira. Ni dhaabna biqiltuun ni goggogaa hin jiru.
bikka kanarratti xiyyeeffannoon ni barbaachisa malee akka aanaa keenyaatti. Bikka amma kasalliin ni bobaa ni qabama. Qabamuu miti irratti xiyyeeffannee akka hin godhamne kasalli sun akka hin kasalamne akka hin oomishamne godhuudha. Kaayoon maali waajjira jijjiirama qilleensaa. Amma eega oomishamee as dhufee namarraa qabuun bu'aa miti. Takkaa fi lama waan karoora irratti waa'uma dabalamuu qabu. Karoorri akkaatuma isaan mana keessaa dhiyeessaa turan waan bareedaadha. Keessattuu gama waajjira qonnaatiin wanti dabalamuu qabu tokko zoonii umarkullee kana keessatti namni baay'een eela qonnayyeeti harkaa fi humna isaaniitis fixaa jiran maallaqa isaaniitis fixaa jiran. Kanaaf waajjirri qonnaa maashinoonni xixiqqaan osoo jiraatee bifa salphaadhaan akkaataatti bishaan sun qotamuufitti osoo irra karoorfatanii waan san fidanii fi gaariidha oomajuun karoora irratti osoo dabalame. Albuudaa wajjin wal qabate naannoo Agudooraatti albuuda iimaaxaan irra ijaaramee albuuda san iimaaxaan itti fayyadamuu dadhabee abbaan dhuunfaa itti fayyadamuu jiru jira. Kan akkamitti hambifnee iimaaxaa san harkaan geenyaa waan jedhamu san irratti karoora irratti osoo dabalame oomajuu kaasuu fi inni sadaffaan ammoo waldaalee qonna maraa sadarkaa araddaa jiru kun cimee yuuniyeenii mataa keenyaa sadarkaa fadisitti akkamitti dhaabbachuu dandeenyaa waan jedhamu kanarralee osoo itti karoorfatanii kaapitaalli sadarkaa araddaatti waldawoota jiru sanii akkamitti guddisuu qabnaa waan jedhamu san bal'isanii osoo irratti deebisanii karoorfatanii kan majuu kaasuu fi gama nageenyaatiin reefuun tanoo karoora irratti hogguu dhiyaatu wanni irraa fi wanni irratti dabalamuu qabu gaachana sirnaa sadarkaa araddaa jiru san akkamitti cimsinee hojii keessa galchuu dandeenyaa. Akkuma karoorri qaama raawwachiisaa irraa dhiyaate kanatti qaama seera hiikuutis osoo dhiyaate gaariidha jechuudha barbaadeetti. Asitti qabarratti akkaataan karoorri itti dhiyaate wal qabatee hedduu cimina bareedaa fi waan namni irraa barachuu danda'u qabatee dhiyaate waan ta'eef jajjabeeffamuu qaba. Akkoo ifaatiin wal qabatee hedduu akka nu rakkisaa jiru gaa namni hundi ni beeka. Asirratti illee hintu qabnee karoora kana keessatti illee silaa taa'uu qaba ture. Kana hoo bifa kamiin bara 2015 keessatti rakkoon kun akka nu waliin itti fufee hin deemne fala kaayuudhaaf maaltu yaadame? Dhiyaatee jirutti karoorri bara kana dhiyaates haala adda ta'een bareedaadha. Baay'ee gabaabaa, baay'ee kallattii kan namatti agarsiisu waan ta'eef jechatti waan jajjabeeffamuu qabuu fi akka ciminaatti fudhadhu jechuudha akka nama tokkootti. Akka haala aanaa keenyaatiin hogguu laallu maal ta'uu qaba jechuudha. Kallattiin amma gara fuulduraatti keessattuu bara kana balaan goginsaa yookaan balaan hongee jennu kun baay'ee bal'aadha jechuudha. Amma hojiin keenya baratti aanu kana keessatti kallattii fuulduraatti hojiin bal'aan keenya kana ta'uu danda'uu isaan oolu. Kallattiidha. Amma kallattiin ittiin damdamannaan balaa goginsaa dhufe kanaaf nuti ittiin agarsiifnu kallattii jabaa amma fakkeenyaaf sadarkaa aanaatti hojjetaan mari'atee waan qaburraa akkasi buusuu waan jabaachuu qabu wantoonni namni kun sadarkaa gadiitti olii godhu jiru kun waan jabaachuu qabu damdamannaadhaaf kallattiin nuti kaayyannu sun isa jabaa ta'uu danda'utu irra jiraata yaadachuun qaba jechuudha amma. Guddinaatii hojii wal qabatee sadarkaan guddinaa kunuu kan bara 2013tis hajjiyaa takkaa malee osoo hin kafalamin hafee jira. Akkami sanoo qabamee jira moo hin qabamne habaranaa hoo kan nuti gaafanne san guutuun qabame moo hin qabamne inni kaan biroo gaaraantii hojii wal qabatee qabamee jira moo hin qabamne kajuu meeqaa qabamee kajuus asuma keessa jira moo adda qabamee kajuus osoo ifatti nu taa'e gaariidha. Amma fadisii wanni hudhee qabe tokko daandiidha ni beekama guddin isaa. Asii adaree ni deemaa asii miidhagaa ni deemaa baadiyyaa ni deema. Hogguu rakkoo tokko nu mudatu garuu karaa deemnu karaa biraa hin qabnu. Amma asiin baabbileenii fi faddis karaa inni ittiin amma itti aggaamee jira. Inni sun yaada keessa galee jira karaa kanarratti amma faddisiif waa hedduu fura. Wanti sun amma nama hojii hin qabneef waa hedduu fura. Asiin karaa gaara mul'ataatiin itti aggaamamee jira amma dura. Garuu ani mirkaneeffachuu kan hin barbaade wallaalamee osoo hin taane barana akkaataan yaadni achirratti jiru kun isa kami silaa inni kun milkaa'ee faddisiif carraa gaariidha. Guddina faddisiif bu'aa guddaa qaba waan ta'eef jechuu barbaadetanii. Bajanni bara 2015 kun yeroo laallu haala iftoomina qabuun nu dhiyaate bajatni kun sadarkaa isaa eeggateet mana marii bulchiisaatiin ilaalamee koree dhaabbiitiin illee ilaalamee haala aanaa keenya qabatama godhu bajanni kun yeroo ramadamu amma akkaataan itti ilaalamuu qabu
waan kiisa seenaa waan mindaatii miti kan uummanni keenya nurraa fayyadamu. Kaapitaala jechuudha. Wanni uummata keenyaaf mul'atu kaapitaala. Bifa saniin sadarkaa adda addaa irratti wanni kun yaadni rakkannamee bilchaatee kaapitaallinis akkaataa barbaachisaa ta'e bakka iddoo barbaachisaa ta'etti hanga baay'inni ga'utti laalamee waan jiruuf koree dhaabbiitiin bilchaatee gara mana marii dhiyaatee waan jiruuf akka keenyatti akka bakka bu'aa uummataatti bajata kana karaa mirkaneessuutti yoo deemne gaariidha yaadayyuun qaba. Tokkoffaa irratti akkaataa itti baajanni bara kanaatti qoodame barootni dabreerraayis adda muuxannoo bara dabreellee baranatti kanas dabarsinee ittiin qoodames kan jiru ta'uu isaati. Yaada uummataati wanti nuti kaafnu yaadni uummataa immoo xiyyeeffannaa kan argatu kanaa ol hin jiru jechuudha. Kanaafani gaafii mana marii kaasaa ture yaadachuu yoo barbaanne bishaan riskiitiif hedduu kaasaa turre akkuma aanaa barsiistu rakkoon guddaan jiru rakkoo bishaanii jennee kaasaa turre isa sana immoo hamma tokko guututti baay'ataan furamuu dhabuu danda'a hanga humna isaa aanaan kun hin qusanne qoddii baay'ataatiin kan nutti agarsiise ta'uu isaati iftoomina karaa qabuun baay'annoo kan gaggeeffame kanaafan yoo mirkaneessine uumaa waan jiruun qabaa. Yaadaa fi gaaffii miseensi mana marii irraa ajandaa lamaan dhiyaate irratti ka'eef seektoroonni hooggansi olaanoon wal duraa duubaan deebii kennaniiru. Gaafiin akka gama seektara daandiitiin dhimma daandii Harar Faaddis miidhagaa tolaadhaa kan ka'ee jiru. Dhimma kana ajandaa ta'ee jira. Sadarkaa aanaa keenyattis haa ta'u sadarkaa godinaa fi naannoottis ajandaa goonee oofuu jira. Akka waliigalatti dhimmi gaachana sirnaa dhimma xiyyeeffannoo barbaadu bara kana gaachanni sirnaa na eegisiin eegaadha. Waan biraan qabu. Dhimma nageenya irratti abbaan gaachana sirnaa ta'e jechuudha. Nageenyaaf hawaasni abbaa ta'u hawaasa abbaa nageenyaa gochuudha. Uummanni abbaa nageenyaa yoo ta'e nageenya isaa akka eeggatu sadarkaa araddatti sadarkaa gandatti hojiin dhimma gaachana sirnaa bara kan irra deebi'ee leenjiinis ni kennama. Inni kun cimee kan itti fufu ta'uu isaati isin ibsu barbaadeeti. Guddina barsiisaa kan bara darbe hanga bara darbe bara 2014 1764 irratti hafee isiisan qabnee kallattii saniin irra walii gallee jira waajjira barnootaa keessa. Kan baranaa immoo qabamee jira. Kan bara darbee 1764 irratti hafee qabamee jira akkasitti kallattii saniin akka hubattanii kaasuu barbaada. Karoora irraas eegalee hanga baay'ataattis wantoonni kaa'anii jira waan ta'eef karoora hojii wal qabatee wanti ka'e akka galteetti fudhanneetu itti dabalachuudha gadduuti. Karoora keenya keessatti irra caalaan isaa akka itti dabalamutti waan isaan kaasan. Kaan immoo itti gaafatamtoonni seektoraataa illee waan kaasan ni jira. Amma piroojeektii hojii wal qabatu ni beekama. Irra caalaa bara kanas rakkoo keessa jiru hongee hojii wal qabatee rakkoo jira jechuudha. Malee fedhiin piroojeektii mana hojiitiif qabamuu qabu hedduu turee jira. Kanaaf barnoonni illee waa inni kaasuun akka itti hubachuu danda'u qabu. Barataan mana barnootaa seenee barachuudhaaf dura bishaan dhugu jiraachuu danda'u qaba waan ta'eef malee qabamee turee jira jechuudha. Gara bishaaniitti boolli bishaanii araddaa shan qoratamee jiru sun kan humni baajetaa danda'e duraa hojjetu kan jedhuudhaaf kamtu dursa argachuu qabadameeti koreedhaafis mana marii bulchiinsaatiif illee dhiyaateeti jira waan ta'eef inni kun akka itti hubatame gaarii taatii kan jedhuudhaan malee barnoota hedduun isaanii diizaayinii inspeekshinii qopheessee fidee jira bara kana. Garuu ijaarsa irratti osoo hin taane dhimma lubbuu namaa wajjin wal qabatu fayyadamummaa uummataa bakka kam irra dursa argachuu qaba kan jedhuudhaan akka itti yaadameeti kan jedhuudhaan wanti ka'e immoo sirriitti qabannee galtee godhanna kan karoora keessatti jiru akka itti hubatame gaarii taatii kan jedhuudhaan karaa garbaabina qabuun kanuma. Akka waliigalaatti yaadaa fi gaaffii miseensa mana marichaa irraa kan walitti qabuun bulchaan bulchiinsa aanaa Fadis kabajamoo Aadde Soozii Mahammad deebii kennaniiru. Duraan dursee karoora asirratti dhiyaate keessattuu akkaatuma maninnis nutti agarsiisuudhaaf deemetti itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaatis waan iddoo kaasee jiru jechuudha. Mana marii keenyaaf karoorri seektaroota 30 kan dhiyaate yoo taate guyyaa irraa kanaa guyyaan guutuun nuuf hin ga'u dhugaa dubbachuudha. Wantoota hojjetamuu qabu hunda akkaanaa keenyatti qindeessuudhaan waajjira keenyatti galee jira waan ta'eef waajjira keenyattis galee jira waan ta'eef karoorri sun asitti tasbee kan dhiyaatu yoo taate dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan irraa kun yaa'ii bulchiinsaa kun kan hin geenyee fi akka ka'umsaatti akkaanaa keenyaatti maal hojjechuu qabna kan jiru qofaarratti xiyyeeffachuudhaa fi karoora keenya kan dhiyaate ta'uusaa ibsuma jechuudha. Kana keessatti akka gaafiittis ta'e akka yaadaattis wantoonni bal'aan ka'ee jiru jechuudha. Wantoonni bal'aan ka'e kun deebisaa rakkannoo caalaa galtee karoora keenyaa fudhannee irra nu hojjechiise jechuudha. Galtee karoora keenyaa irratti
wanti hedduu silaa carraa qabaannee yeroo qabaannee kana caala malee walii kun wanni nu garsiisu hedduu jiru jechuudha. Tahee immoo maas immoo kan isin kaaftanii fi kan maas immoo dabalamuu quusan guutumaan guutuutti qabannee galtee yeroo keenyaa seektara cuftoo godhate gaarii dabaluusan kaasumaaf. Tahee immoo garuu waan tokko tokko kaasuun bakka mana kanaaf ibsuun barbaachisaa jechuudha. Keessattuu dhimma daandii irratti daandii aanaa keenyaatii fi aanaa baabbilee kan wal quunnamsiisu. Mana kana keessaa kan ka'e keessattuu iftoominaa wajjin wal qabatee waan tokko tokko ibsuudhaaf akka aanaa keenyaatti bara kana bajanni kaapitaal nuti qabanne miliyoona 15 san keessaa miliyoona 3 moo miliyoona 4 kan qabne daandiidhaa fi san gubbaatti immoo miliyoonni meeqa kan godina keenyaaf qabamaa ture keessattuu aanaa keenya irratti kan dhangala'aa ta'uusaa kabajamaan mana marii kun biyya koo qaba jechuudha. Koreen dhaabbii keenyaa fi manni marii keenyallee daandiin akkam akkam bahaa kan ture iddoo sanatti illee viidiyoo yookaan immoo wantaan deessisoo hin ta'in bakka sana illee dhaqamee ilaalamee jira jechuudha. Qofa osoo hin ta'in bajanni godinni qabate parsantii 80 ol kaana keenyaa kan hojjete jechuudha. Kunis bara kana ammaas immoo akkaataa sanatti itti hojjechuudhaaf karoora guddaa qabannee jira jechuudha. Isa baabbilee sangamaanaa keenyaatiin kan wal quunnamsiisu ifatti bahee jira jechuudha. Kan hafe immoo ka baabbilee irraa hanqa daangaa baabbilee irraa hanqa magaalaa baabbilee kan galchu qofaa ta'u jechuudha. Daandii guddichi Hararii hanqa miidhagaa ta'uu akkamayyuu kaasaa jira jechuudha. Isa kana bara kana yoo danda'ame daandii guddichaa wal hojjennee jira jechuudha. Garuu mareennee suuquu ni danda'ama waan ta'eef yoo xiqqaate kiiloomeetira daangaa keenyarraa ila hanqa danda'utti bajanni keenya bajeta godinaa itti gaafannee hanga tokko suphine Oromiyaanis immaas immoo hirmaannaa keenyaa fi kaka'umsa keenya ilaalee daandii keenya guddicha irratti xiyyeeffannaa kan qabachuusan yaada akkasii kan danda'amu ta'e hojjechuudhaaf qabannee jira jechuudha. Kan inni biraa dhimma bajetaati jechuudha. Bajanni fiixeen bajetaa keenyaa bara 2015 yeroo kamiyyuu caalaatti addatti yaadee jira jechuudha. Keessattuu gisee asitti daatu iddoo ce'uu qabu hunda koree dhaabbiitiin mana marii bulchiisaatiin hooggansa karaa hundaan iddoo kuma mana marii asirratti ce'ee taasifamu jechuudha. Kan tokkoffaarratti bishaan dhugaatii jechuudha. Bishaan dhugaatii. Waltajjii madeengadda mana marii caffeetii fi bakka bu'oota uummataatiin kan dhiyaachaa ture tokkoffaan lammaffaan bishaan jechuudha. Itti aansee ibsaadha. Itti aansee maas immoo daandii jechuudha. Rakkoo san hiikuudhaaf akka aanaa keenyaatti bishaan boolla gadi fagoo 5 qorachisnee jirra jechuudha. Araddaa magaalaa Fucaatu keessatti qorannaa gaggeessinee jirra. Bidiboora irratti qorannaa gaggeessinee jirra. Aguluura irratti qorannaa gaggeessinee jirra. Bareeda irrattii fi diinaqaa irratti qorannaa gaggeessinee jirra jechuudha. Araddaa fayyii fi magaalaa tokkichaa kan nu qorachiisu kan nu baasu yoo ta'e baasuudhaaf bajeta qabannee jirra jechuudha. Inni biraa ammaas immoo barakkute araddaa 4 bishaan baasnee jirra jechuudha. Iddoo baasuu irratti baasnee jirra. Riskii irratti baasnee jirra. Akkasumatti ammaas immoo mul'ata irratti baasnee jirra. Umarkuula irratti baasnee jirra jechuudha. Bishaan san baasuu malee uummanni dhugu jechuudha. Uummanni kan dhugee jiru ka araddaa mul'ata qaba jechuudha. Sunuu duraan birkaa isaa jaramee jira. Sababa isaatti fayyee qaba. Isa isa wal quunnamsiisee uummanni keenya tajaajila irraa argachaa jira jechuudha. Amma immoo garuu araddaa sadeessan bishaan obaasuudhaaf araddaa tokkicha irratti miliyoona 14 kan gaafatu qorannaa gaggeessinee jira jechuudha. Kanaaf sadarkaa keenyaan inni ijoo adda addaatti gaafachaa jirra. Garuu immoo hongee wajjin qabatee araddaa riskii boolluuma xiqqoo tokko yookaan immoo sarara hojii xiqqoo tokko qopheessinee riskii obaafnee rakkoowwan hongee wajjin qabatee duuqoraa jiru san hambisuu dandeenyee akka qaruuraattis qabannee jira waan ta'eef isa uummanni keenya bishaan dheebuu waan qabuuf dhuguu qabannee ejjennoo kan murteessinee jira waan ta'eef kabajamaa mana mariitis isa kan hubattan gaarii kan nuti kaasuudha. Akkaatuma ajandaa wal duraa duubaan taa'in karooraa fi fiixee bajeta bara 2015 dhiyaate sagalee guutuun mirkaneessuun manni marii akka labsu ta'eera. Haaluma kana muudamtootni mana mariif dhiyeessuun akka mirkaneessaniif kan dhiyeessan bulchaan bulchiinsa aanaa Fadis kabajamaa Aadde Soozii Mahammad kaabinee iddoon jijjiirame 6 fi haaraa tokko kaabinee isaanii dhiyeeffataniiru. Tokkoffaarratti kan dhiyeessu Aadde Shukriyaa Sheebakii kantiibaa magaalaa Bakkoo kan turte hoggantuu itti gaafattuu daldalaa fi misooma gabaa aanaa keenya taatee akka muudamtu kun ilaalee yoo ni finansiidhaaf mirkaneesse gaaleessuu barbaada. Lammaffaarratti obbo Saabit Abdii jechuudha. Itti gaafatamaa daldalaa fi misooma gabaa kan ture amma immoo gara itti gaafatamaa galmeessa ragaa sibiilii
aanaa keenyaatti yoo muudameef kabajamaa mana marii keenya isa kana ilaalee yoo naaf mirkaneesse hin barbaadu. Sadaffaarratti kabajamoo obbo Najjaash Abrahiim itti gaafatamaa aadaa fi turizimii aanaa keenyaa kan ture amma immoo itti gaafatamaa dargaggoo fi ispoortii aanaa keenyaatti yoo muudameef isa kanaas kabajamaa mana marii kun hubattanii yoo mirkaneessitanii barbaadu. Afuraffaarratti kabajamoo aadde Hamdiyaa Ahmad itti gaafatamtuu dargaggoo fi ispoortii kan turte itti gaafatamtuu aadaa fi turizimiidha taatee waan muudamteef seenaan isaanii maal isaanii barruu hojii isaanii akkamitti deemaa akka turan kanaa duraas kabajamaa mana marii kanaaf dhiyaatee waan bira bunneef isa kana beekanii akka naannoo mirkaneessitanii barbaadu. Tokkoffaarratti addatti kan hin dhiyeessu kabajamtuu aadde Fatiyaa Abdurrahmaan tokkoffaarratti hundi keessatti beekanii dubartii cimtuu, dubartii hoggansa jijjiiramaa, dubartii fakkeenyummaa gaarii qabdu, dubartii kanaan duraas seektara garaagaraa irratti hoggantuu himaataa ta'uudhaan, ijaarsa paartii waldaa ta'uudhaan iddoo garaagaraatti hojjechaa kan turtee fi amma immoo paartiin keenya ilaaluudhaan sadarkaa barnootas dirgii jalqabaa muuxannoon hoggansa rakkisii qabdu kan irraa bultoota barra kaasisuuni waggaa 8 hojjettee kan turte akkasumatti immas immoo hojjettuu mootummaa ta'uudhaan seektara garaagaraa irratti waggaa 9 kan hojjette muuxannoo waggaa 17 kan qabdu paartiin keenya dubartiin tun iddoo waajjira galii hoggattee kan deemtu yoo taate jijjiirama amma galiiwwan amma tana miliyoona argatan tana Hassan Shaafiitii fi hogganaan waajjira bulchiinsaa dubbatu kun hojjettee jijjiiramtee jijjiirama aanaa keenyaa ni fidda amantaa guutuu paartii keenya waan irraa qabuuf itti gaafatamtuu galii aanaa keenyaa godhee muudee jira waan ta'eef isaan shanan kana asitti naa bahanii isaan shanan kana ilaaltanii kabajamaan mana marii keenya yoo naaf mirkaneessitan barbaadaa ulfaadaa galatoomaa jechuu barbaada. Miseensi mana marii kaabinee dhiyaate sagalee guutuun kan mirkaneesse yommuu ta'u sirni kakuu kaabinee muudamanii mana marii duratti gaggeeffameera. Akkasumatti koreen dhaabbii haaraan muudaman kabajamoo obbo Ramadaan Adam miseensi mana marii akka beekan taasifameera. Xumura irratti karoora bara bajataa 2015 fi fiixee bajataa bara 2015 muudama kaabinee manni marii kun mirkaneesseef labseef galatoonfachuun kallattii bara haaraa itti aanu kennaniiru. Keessattuu rakkoo haala nageenyaa akka biyyoolessaatti uumame sababeeffachuun warreen wixxifatanii sochii sadarkaa aanaa keenyaatti taasisaniif boora'insa nageenyaaf ta'uu barbaadan of eeggannoon eeguu fi juntaa yeroo sadaffaaf jireenya isaa akka hidda dhiigaatti lola godhate ammas weerara eegaluu isaa ibsuun yeroo akkamii ol nageenya keenya eeggachuu fi mudhii hidhannee misoomatti cimuu kan qaban ta'uu fi haala yeroo ammaa hongee walqabatee rakkoo uummanni keenya keessa jiruuf dirmachuu akka qabnu jechuun kallattii kennuun kan goolaban bulchaan bulchiinsa aanaaf fadis kabajamoo aadde Soozin Mahammadi. Keessattuu yeroo ammaan tana biitti deemu sadarkaa maal gubbaarra jirtu kan duusan tokko keenyaa waliin beeknu. Kanaa wajjin walqabatee juntaan waggaa 27 biyya saamaa ture biyya qoqoraa ture ammas yeroo sadaffaadhaaf hundi keessan akka gurraa qabdan namoota gaa miidiyaa namni TV qabus namni reediyoo qabus namni dhagaa jiru jechuudha. Amma dadhabee kan dhufu miti humna oowwaa gaafa qabanis wixxifannaan isaanii iddoo silaa ga'uu qabu san hin geenye jechuudha. Ammas immoo wixxifannaan isaanii wixxifannaa ta'eef malee mootummaa kan namni tokkollee iddoo isaa xarafasoosuu kan dandeenye namuu beeku jechuudha. Kana keessatti kabajamaan keenya kabajamaan mana marii kun deeggarsa qaamolee nageenyaatiif godhuu qabnu iddoo hundatti godhuu qabnu jechuudha. Deeggarsi nageenya kan eeggachuudhaaf nageenya amansiisaa fiduudhaaf mootummaan tokko cimaa jechuu kan danda'amu mootummaan tokko humna ni qaba kan jechuu kan danda'amu qaamolee nageenyaa yoo cimsine qaban jechuudha. Iddoo hundattuu qaamni hojii nageenyaa kun cimuu qaba jechuudha. Fuudhaachina sirnaa bara kana marsaa meeqa leenjisee turu ijaarree ture san hojii keessatti galchuu danda'uu qabna jechuudha. Iddoo wanti kanatti qaawni jirutti immas immoo kabajamaa manni marii kun cinaa dhaabbannee deeggarree iddoo kan itti deebi'uu qabna jechuudha. Diinni kan seenne aanaa keenya seenuus akka loole akka hin bulle taasisuu qabna jechuudha. Kanaaf dur aradduun muraasa kan irratti xiyyeeffannee hojjechaa ture. Har'a immoo yoo xiqqaate zoonii bobbaasaa guututti hongeedhaan biqiltee jirti jechuudha. Yoo xiqqaate zoonii facaatuudhaan guututti hongee biqiltee jirti. Garaagarummaa wal caalu jiraatus. Ilaan qaammatti dhimmi hongeedhaan Umar Kullee keessatti zoonii bal'ina arbaa keessatti araddaa lama hongee miidhamaa jirti jechuudha.
hojjetaan keenya jajjabaachuu qaba duusan kaasumaa fi akkasumatti immaas immoo daldalaan keenya geejjibni keenya imaataan keenya kallattii garaagaraatiin sassaabaa jiru jechuudha. Deema hojiin baruufi barsiisuu jalqabamuuf deema barattoota keenya ifirraa eegallee jechuudha keenyarraa eegallee akka isaan galmaa'an godhuu qabna jechuudha akka isaan galmaa'an eega keenya galmeessinee booda ka gandaatti illee hollaatti illee baanii akka isaan galmeessan taasisuu qabna jechuudha cimuu qabna jechuudha. Inni biraan ammaas immoo kanaa hojii kan hin kaasu manni barnoota ifa baruu bu'uura baruu iddoo hundatti parsantii 80 ol jiru jechuudha. Dhibba ni jira garuu hanga ammaatti dhibba baay'ee ni jiru jechuudha. Bakka deemnutti deeggarsa kanallee goonee manni barumsaa banamuuf deemu waan ta'eef guyyaa muraasa tokko waan ta'eef dafee akkanii fi qorqorroosaa maragiisaa akka xumuramtu yoo goone wanni baruuf barsiisuu keenya duubatti deemuuf tokko illee jiru jechuudha. Parsantii dhibbaan galmeessu barsiisuudhaaf cimnee ka'uu qabna kan juusan kaasumaa fi rooba biyya hundarraa qaama baay'eessu rabbi nu haa kennu. Rabbi nu haa kennu. Qaama biyya teenyarraa rabbi nurraa haa qabu. Bultu rabbi nu haa godhu. Hamaa biyya teenya barbaadu rabbiin hamtuu isarratti haa deebisu. Badaa biyya teenya barbaadu rabbiin badii isarratti haa deebisu. Biyya teenya biyya nagaa rabbi nu haa godhu. Kaa guddaa waliin jiraatu rabbi nu haa godhu. Kaa guddaa wal kabajanii amantii godhu. Waan adda addaa rabbika.